Ashama akkam jirtu fayyaa keessanii jecha barnoota nama qabadhee jiru daa'imman ho'ina qaamaa godhatan ilaalchisee barnoota maatiif qophaa'e kan jedhudha. Daa'imman maaliif ho'a godhatu yookaan tukkusaatii godhatu yookaan fiiver godhatu maaltu kana fiduu danda'a? Yeroo kana immoo maatiin maal gochuu qabu? Akkasumas immoo dabalataan waa'ee kana bal'inaan maatiin maal beekuu qabu kan jedhu akka armaan gadiitti hordofaa. Daa'imman yeroo dhibee ta'e godhatan ho'inni yookaan tempereecher qaama isaanii ni dabala. Dhibee tokko lama osoo hin ta'in dhibee hedduuti akka ho'inni qaama daa'immanii dabalu yookaan akka isaan fiiver godhatan taasisa jechuudha. Kanaafuu ho'ina qofa qabaachuun mallattoo dhibee tokkoo miti. Dhibee hedduutu mallattoo kana fiduu danda'a jechuudha. Maatiin tokko tokko maal godhu yeroo qaamni daa'immanii yookaan yeroo ho'ina godhatan daa'imman yookaan fiiver yeroo godhatan jechuudha. Dawaa ho'ina qaamaa hir'isu qofa kennanii fi akka daa'imni sun fayyu eegu. Daa'imni tokko sababa ta'een ho'inni qaama isaan dabalaa fiiver godhata yookaan tukkusaatti jedhamu. Yeroo kana maal godhu maatiin tokko tokko waan akka qoricha akka parastaamoolii, ibuprofen kanneen ho'a hir'isan qofa kennaniif akka daa'imni fayyu eegu jechuudha. Haa ta'u malee kun sirrii miti. Sababni isaas dabaluun ho'ina qaamaa yookaan fiiver inni jennu kun yookiin qaamni daa'immanii yeroo gubu wanti kun akkuma dadhabbii qaamaa qabaachuu, haqqisiisuu yookaan qufa'uu, haxxiffachuu, mataa dhukkubbii qabaachuu, garaa ciniinnaa qabaachuu waan biraa mallattoodha malee mallattoo dhibeewwan adda addaadha malee ofii isaa dhibee miti jechuudha. Tukkusaati yookaan fiiverii qabaachuun yookaan daa'imni qaamni isaa yoo ho'e wanti sun ofii isaa dhukkuba miti. Ofii isaa mallattoodha. Kan kana fide dhibeen biraa jira jechuudha dudduubaan. Kanaafuu yeroo daa'imman ho'ina qaamaa qabaatan wanta yookaan dawaa yookaan qoricha ho'ina qaamaa qofa hir'isu kennineef akka daa'imni fayyu eeguu hin qabnu jechuudha. Mallattoo sana hir'isnee akka daa'imni fayyu eeguu hin qabnu. Maaliif kan ho'ina qaamaa akka dabalu taasise wanti biraan dudduubaan jira waan ta'eef. Kanaafuu daa'imman yeroo qaamni isaanii gubu yookaan ho'u dhibeen kana fide garbiroon jira jechuudha. Kanaafuu dhibeen sun adda ba'uu qaba jechuudha. Wanti ho'ina qaamaa isaanii akka dabalu taasise adda ba'uun yaala argachuun barbaachisaadha jechuudha. Ho'ina sadana duwwaa hir'isuutu hin ta'in ho'ina kana akka dabalu kan taasise maal takka ta'e dhibeen qoratamee adda ba'ee yaala argachuu qaba jechuudha. Akkasumas yeroo dhibeen ta'e jiraatu ho'inni qaamaa dabaluun barbaachisaa kan ta'ee fi faayidaa kan qabudha. Akkasumas daa'imman yeroo ho'ina qaamaa yeroo dhibee wayii godhatan ho'inni qaama isaanii ni dabala. Ho'ina qaama isaanii dabaluun sun immoo faayidaa qaba jechuudha. Kanaaf fayyuma ho'ina qaama isaanii hir'isuun gaarii miti jechuudha. Yeroo namni ta'e dhukkubsatu qaamni isaa yoo ho'e faayidaa mataa isaa qaba nama sanaaf daa'ima sanaaf. Mee faayidaa isaa akka armaan gadiitti haa ilaallu. Sababni isaas ho'inni qaamaa yeroo dabalu tokko wantoonni ho'inni qaama akka dabalu taasisan kanneen akka dhibee baakteeriyaa, vaayirasii fi paarasoota adda addaadhaan dhufu kuni akka baakteeriyaan kun akka vaayirasiin kun akka paarasaayitiin suni akka isaan waliin horreef akka jiraachuuf isaaniif hin mijanne taasisa jechuudha. Yeroo ho'inni qaamaa dabalu baakteeriyaan qaama keenya keessatti akka garaasaa waliin horu. Vaayirasiinis paarasaayitoonni adda addaas kanaaf gaariidha jechuudha kun. Hiikuuf xiqqoo yoo isinii galuuf hin cima ta'e. It causes incapability of pathogens to survive the increased temperature. Kanaaf qaamni keenya adaptation jechuudha. Ho'inni qaamaa keenya dabaluun kuni akka baakteeriyaan dhibee kana fide akka hin guddanne, vaayirasiin dhibee kana fide akka waliin horre, paarasaayitiin dhibee ta'e fide ho'ina qaamaa fide sun akka garaasaa akka waliin horre taasisa jechuudha ho'inni qaamaa dabaluun. Kanaafuu ho'inni qaamaa dabaluun barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas immoo ittisoon qaamaa ciminaan dalaguun jarmileen adda addaa dhibee kana fidan akka dhabamsiifaman taasisa. Dhibee kamiyyuu haa ta'u kan akka ho'inni qaamaa dabale taasise ho'inni qaamaa dabaluun suni akka ittisoon qaama keenyaa baakteeriyaa yoo ta'e kan dhibee sana fide akka ittisoon qaama keenyaa baakteeriyaa sana ajjeesu vaayirasii yoo ta'e akka ittisoon qaama keenyaa vaayirasii qaama keenya keessaa dhabamsiisu taasisa jechuudha ho'inni qaamaa dabaluun. It increases mobilization of immune cells during fever. Ittisoon qaama keenyaa immoo ciminaan hojjennaan dhibeen sun akka nuun miine godha jechuudha. Kanaaf ammas ho'inni qaamaa yeroo dhibee qabaannu yeroo daa'immanis haa ta'e namni kamuu yeroo dhukkuba wayii qabaatu dabaluun gaariidha jechuudha. Inni sadaffaan elementiin ayireenii dhiiga isaanii keessa jiru kan baakteeriyaan akka nyaataatti fayyadamee wal horu akka dhokfamu taasisa. Ho'i yeroo jiru maal godhaa? Ayireenii dhiiga keenya keessa jiru dhoksee kaa'a. Bakka liiver adda addaa kaa'a.
Dhoksee kaa'uun kun faayidaa qaba. Maaliif kan ho'a sana fide baakteeriyaa yoo ta'e, baakteeriyaan yoo jiraate dhiiga keenya keessa, baakteeriyaan sun ayiree sana nyaachuun wal hora. Baakteeriyaaf ayireen nyaatadha jechuudha. Baakteeriyaa gosa ta'e jiru isaaniif nyaatadha. Kanaaf ho'inni qaama yeroo dabalu immoo ayireen dhiiga keessaa ba'a. Baakteeriyaan sun akka nyaata hin arganne taasisa jechuudha. It causes fever helps to divert iron to the liver so that it is not ready available to fuel the growth of invading bacteria. Yoo ho'inni qaamaa hin dabalin yeroo daa'imnis ta'e namni kamuu yeroo ho'inni qaamaa jiraate dhibeen ho'ina qaamaa dabalu akka jiraate taasise haa ta'u malee ho'inni qaamaa hin dabalin hafe taanaan ayireeniin dhiiga keessa jira. Baakteeriyaan achi keessa jiru immoo dhiiga sana ayireenii sana nyaatee akka wal horu taasisa jechuudha. Kanaafuu ho'inni qaamaa dabaluun baakteeriyaan sun akka nyaata dhabu taasisa jechuudha. Amma yoonaa qabxii sadan tokko ilaallee irraa faayidaa yeroo namni dhukkubsatu ho'inni qaamaa dabalu. Dawaan farra baakteeriyaa ta'an tokko yeroo ho'inni qaama keenyaa ol ka'u caalmaan hojjetu jechuudha. Tariitii nam ta'e dhibee wayii godhatee qoricha farra baakteeriyaa, farra vaayirasii yookaan farra paarasaayitii fudhatee jira jennu qorichoonni kun dhimma fudhataman sanaaf sirriitti hojjechuuf tarii baakteeriyaa ajjeesuuf fudhatame yoo ta'e, baakteeriyaa sana sirriitti ajjeesuuf ho'inni qaama keenyaa yeroo ol ka'u kan hojjetan qorichoonni tokko jiru. Kanaaf ho'inni qaama keenyaa ol ka'uun akka qorichi nuti liqimsinu sirriitti hojjetu taasisa jechuudha. Kanaafuu ho'inni qaamaa dabaluun sababa kanaaf barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf ho'inni qaamaa dabaluun akka dhibeetti lakkaa'amuu qabu. Mallattoodha. Mallattoo ta'e immoo kan faayidaa qabudha. Kanaaf ho'i baay'ee ol ka'aa miti taanaan yoo lakkoofne jirate termoomeetiriidhaan yoo inni qaamaa digirii 39 gadi taanaan daa'ima hin jeeqne taanaan akkasumas immoo duraan daa'imni dhibee fayyaa biroo hin qabu taanaan jechuunis dhibee onnee, dhibee sombaa, dhibee adda addaa, dhibee sukkaaraa, dhibee adda addaa hin qabu taanaan daa'imni duraan ol ka'uun ho'aa kun daa'ima hin jeeqne taanaan kan digirii 39 dabare taanaan wanta ho'a hir'isu daa'immaniif kennuun barbaachisu jechuudha. Qoricha ho'a hir'isu daa'immaniif kennuun gaarii miti. Yoo baay'ee qaamni isaanii hin gubne ta'e, yoo daa'ima hin jeeqne ta'e ho'uun sun akkasumas immoo yoo daa'imni sun kanaan dura dhibee biroo, dhibee onnee, dhibee sombaa, dhibee adda addaa hin qabu ta'e daa'imaaf qoricha ho'a hir'isu kennuun hin barbaachisu jechuudha. Maaliif akkuma amma jenne ho'i jiraachuun faayidaa qaba jechuudha. Inni guddaan kan gochuu qabnu asitti wanta ho'a sana fide, dhibee ho'a sana fide adda baasuun yaalchisuudha. Haa ta'u malee ho'inni qaamaa yoo baay'ee ol ka'e, yoo digirii 39 ol ta'e, yoo dhaannaa onnee isaanii baay'ee akka dabalu taasise, akkasumas immoo yoo sirna argansuu isaan irratti rakkoo fide, akkasumas daa'imni sun akka qaamni isaa ittiin tolle yoo godhe, diskomfortiin akka itti dhagahamu yoo godhe, yoo daa'ima sana jeeqe, dhibee ho'ina qaamaa dabale sana yaalchisuun dabalata. Dawaa ho'ina qaamaa hir'isan kennuunis gaariidha. Fakkeenyaaf ho'inni qaamaa akka dabalu kan taasise yoo toonsilii ta'e, toonsilii sana yaalchisuuf toonsilii sanaaf qoricha fudhachuun dabalata. Ho'inni qaama baay'ee kan dabaletu yoo daa'imni sun dhibee onnee, dhibee sombaa, dhibee gaggabdoo qabaate yoo ho'inni qaamatti ol dabaluun sun immoo daa'imni akka diskomfortii godhatu akka qaamni isaatti hin tolle yoo taasise wantoota ho'a hir'isan qorichoota ho'a hir'isan kanneen akka parastaamoolii, ibuuproofenii kana daa'immaniif kennuun gaariidha jechuudha. Kanaan ala fayyuma xiqqoo qaamni daa'immanii xiqqoo ho'eef qoricha ho'a hir'isu kennuun gaarii miti. Maaliif akkuma amma jenne yeroo ho'inni qaama ol ka'u qorichoonni baay'ee hojjetu. Yeroo ho'inni qaama ol ka'u baakteeriyaan akka du'u taasisa. Vaayireesonni adda addaa akka dhabamsiifan taasisa. Yeroo ho'inni qaama ol ka'u baakteeriyaan qaama keenya keessa jiru akka nyaata hin arganne taasisa. Fi kan kana fakkaatan waan taasisuuf ho'ina qaamaa hir'isuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Galatooma chaanelii kanaaf sabiskiraayib gochuun dagatiin gaaffii yoo qabaattan koomentiidhaan naa kaa'aa akkasumas karaa feesbuukii inbox naa gochuu dandeessu. Galatooma.